jahaa ganaa isaan qaxaraan akkasi taa'aa eegaa bulanii guyyaa mataa kaayyuu waan milkaa'inatti fakkaatu isinitti fufaa. Maddii achuma. Bareechana jala qaba akka tottolchine maarree inna gaara sirri dhagaara baran. Mirqaana keessa naa gala waan tana mirqaana keessa jirtan abbooyaa yaamaan mirqaana keessa gala. Ayyee amma mirqaana dafaa kaashi. Ayyee maaf jennaan sirnaan fuunee sirnaan dachaafannee ofirraa galchina jechaafi maarree akkasi fuunee lafatti gadi hin bu'anne dubbiin tun as gubbattillee hin laallamtu as gubbattillee. Basli. Lama galgala irraa kaafnee haga fajrii salaataaf manaa ba'e jechuudha. Dhumaa gaafa tokko fa'aa dadhabee bariisaa gara sa'aatii biyya keenyaatis sa'a 11titti gastima keessa rafee jechuuf jibbaadhee argitanii. Namni nama dadhabee fuudhaan nama nyaata. Ta'uu kalaas hin taane mee dhimmatti haa'aanu abdii kiyya. Kiyyaan dhufee anummaa keessa abdii. Akkasitti ummata kana bira gadi buuna jechuu barbaadeetanillee akkuma isinitti malu daqiiqaa irraa deeme. Mee maal jenna Ustaaz Abu Yaaya? Dhugaati abdii kiyya. Mee maarree waan dhugaati isintu na dura jira mee waan dhugaatan lafa kaaya waan irra geenne lafa kaaya dadhabbii guddaa qabdanii. Maarree amma jara kenna isin barsiifne isinirraa dubbii fuuneef isinit deebinee dubbii isin nu kennitani akka jenne sanii guyyaa lama muusadii irra turre waan laalle keessatti arraba isaanii irra dhaabanne kamicattiin 128 jettellee kammoo deebi'aa ji'a 5 jettellee laalle kammoo deebi'aatiniin gartee doktorummaa hojii kana gartee egas immoo anatu barsiise jettellee laalle nuti jaarsi waan silaa gartee egas immoo jarra qorannee keessaa arganne keessaa gingilchinee akka jaarsaatitti jechuun akka jaarsaa mul'atetti rabbii fi dhugaan jirtu gartee egas subhaanallahi rabbitu beekaa bakka dhugaan jirtu rabbitu beekaa. Waan jiru gartee egas immoo gingilchinee laallee nu jaarsi walitti dachaanee bakka kana araarsinaa ka qooxii san jirullee gadaa bu'uu ji'a 3 amanuun hin argame milkiin ji'a 3 waliin dalagne jedhee ji'a 3 sanirra dhaabannee waan ji'a tokko herrega akkaataa gartee egasii gaafanne baay'eedha. Gaafiin kuni gartee baay'ee nu ammataa ta'aa ture mataa waliin nu dhayaa ture oloofaa turre gadhoofaa turre jaarsa gartee egas immoo isaanii dhiyaatu ka biyya san keessa jiru kennineefi jaarsi sun gartee egas immoo waan qoratu qoratee nuttiin deebi'e qormaata jaarsaa kanattillee quufuu dadhabee dubbiin hurrii nammartee jennaan hurrii kana ofirraa baasuuf jedhee waan micattiin himatte irra dhaabadhee murtitti seene jedhaan. Arraba jaraa irra dhaabadhee arraba jara lamaanii irra dhaabadhee murtitti seenee murtii gartee itti seene kana keessatti waan gartee egas immoo wacii keessaa baasee waa hunda keessaa baasee wanni ji'a tokko 30 kana murteessee 30 kana ka ji'a 3 silaa ji'a tokko bulii 15 illee waliin herrennan jedhani herrenni sun lafa bu'uulleen argamee jira. Herrenni isaa waliin herregaan ka gartee isiin ji'a tokko jettee inni ji'a tokko bulii 15 jedhee herrenni suni bulii 28 birri 38 herreganii 38 san keessaa waciin bahe micattiin 8,000 waciin bahe 8,000 kun kaasharii kenna horii kenna jettee himattee horii kanarratti milkiin horii kan addaan nu baasuu dadhabe dhugaa dubbatuudhaaf micattiin risiitii illee itti qabaa jettee waan gartee gasi hunda milkaadhaan lafa keettee jennaani arrabni micattii kun dhugaa ta'uu nu argame
argamee jennaan bakka kuma 30 kanarra murteessinee kuma waan ji'a hafeellee ji'a 3 kana walitti hirrennee kuma 60 goone jechuudha. Kuma 60 goone kuma 60 isinii gabaabsaa beekaa kaa'onni qoranne baay'eedha. Kuma 60 kanarratti hin araarsina jenneen nu jaarsi walii galle. Kuma 60 kanarratti hin araarsina jennee waan ji'a 3 beekaa hin araarsinaa horii gartee haa kafalu milkiin jennee kuma 30 kana horii milkiin haa kafalu milkiin gartee yoo kafaleetiin hin jedhe micattiillee hin kadhannaa micattiilleen ka ji'a 5 illee nu haa dhiiftu. Kuma 128 ka jettullee nu haa dhiiftu. Ogummaa barsiisa jettellee nu haa dhiiftu. Asirratti milkii kadhanna jennee milkii waamnaa milkiin didaa oolii wal jala tarree kadhannee kuma 30 kana fudhee nu sadiini qooda'aa jedhe. Akkanuma kuma 60 kana bakka sadii kuma 60 kana nu sadiini addaan qooda'aa jedhe. Haga kadhannee akkas nuun jedhee jennaani mee amma milkii jenneen micattii tana kunoo gartee gasii waa baay'ee miine kumni ka isiin himatte kunoo gartee gasii immoo kuma 28 kanallee gadi buufne ji'a 5 himatte ji'a 5 kanallee gadi buufne ammallee deebi'iitii gartee gasii immoo tuyyu ogummaa kanallee irraa dhabamsiifne micattii tana ammallee deebine waan kanallee qixxeetti yoo qoodne dhugaa rabbiitiif nuu hin ta'u horii asiyaasii jenneen. Kadhannee irraa dhabne dadhabne milkiin as keessatti gaafa duraallee nu arrabse kalee galgalallee nu arrabse arrabaan nu tuqe hirrifanne bakka kanatti silaa milkii itti gangalannee kadhatuu turre milkiin nu tuqee jennaaniin milkiin kun maa nu arrabsa yoo dubbii kana gara malee itti muraa jiraanne jaarsa biraatitti dabarfadha qooyi ofii dubbatte namana kijibda dhala nam murtannuun hin jenne abboo. Ati micaan akkana bareedu kun akkamii waa akka ta'aa hunda yaa akhi anam Abu Yahyaa tu dharasirra kaayaaf akkanatti waaqo jetta biyyeen. Amma miyuutii qabadhu milkii isaan waan barbaadan dubbachuu hin qabate miyuutii qabadhu dubbatee. Kanaaf dhagayaa jara keenya isin dhagayaa. Ani nama wallaahi billaahi hin kabaja micaa xiqqaallee micaa kana ga'u kana dhiisaati. Jennee amma inni nu tuqee jennaan micaan kun akkamii akkana nuun jedhaa. Nu isaaf dadhabaa jirra dhiisaa baqa. Eega inni dide maal si wayya jennee gaafanne jaran. Maal si wayya maaltu si barbaachisa milkii jennaan itti isinii qoonna jennaan micattiin waan amma nu dura sodaanne kana gan nutti tanattante. Birrii kuma 110 haati manaa isaatu amantee jirti miidiyaarra amante kuma 128 isinii qabe. Ammallee deebi'eetiin ji'a 5 isinii qabe. Ogummaa kiyya miyuutii qabadhu. Lakkiin kasiif nu micaan kunillee kennaa mijattiin tunillee teenna horiin gartee gasii immoo ol fiigi ol bararii gadi bararii milkii biratti horiin ragaa qabatamaan na bira hin jiru ka jedhu nu amansiisuu hin dandeenye dhugaa dubbatuudhaaf. Na bira hin jiru ka jedhu ragama xiqqoo fiduu hin dandeenye milkiin. Micattiin waan hojjettu waan dalagdu hunda dubbii gartee takka ka kijiban qabne kam akka miidiyaa irra dubbattuu san nutti tanattanaa turte jechuudha. Kanaaf bulii 15 keessatti 2600 ka'umsa lafaa ka'anii eegalanii 38 dalagamu barreeffamaan qabannee galiin yookaan ammootu wanni hojjetame hamma kana gaafa dhufu galiin achirraa argame hoo hagam. Tilmaamni baajata dalagamee lafa jiru hoo hagam ka jedhu achirra dhaabanneetiin maarree eegaa akkas ta'e isiin ji'a 5 dalannee himadde inni ammootu ji'a 3 dalannee himate nu jaarsee ammallee qabxii tana keessaa fudhanna taan keessaallee qabxii fudhanna achirra dhaabannee maarree 128 mucattiin himattu horii guddaa kana fuunee har'a isatti hin feenu ba'aa kana yoo itti feene jalaa ka'uu hin danda'u horiin kun jira lafa jiraateellee galchuullee hin danda'u. Maarree maal goonaree akka raachin duune akka bishaan hin guune akka raachin duune jedhan sani mucaallee dhugaa fuunee mucattiillee dhugaa fuunee jidduu tana lamaanin murteessine jennee walii galle. Jidduu tana lamaanin murteessine jennee walii galle. Haala kanaan finnee oofnee
kuma dhibba tokkoof 28 achuma dhibne kuma 60 irra walii haa gallu jenne. Horii salphaa kuma 60 jechuun akka eegalanii fi akka himaansa isaaniititti. Akka gurbaan kun nutti mee ka'umsa lafa kuma 200 jaarsonni achiillee kun as keessa jiran cinaan kadhataa turan. Tole jedhe dadhabe jettee itti kadhatta. Jarana dubbii garii jaarsonni siif jecha qaqamani. Jaarsonni kun siif jecha as gubbaa guyyaa aganaa turanni. Tole jedhi lafa kaa'e jechaa jaarsonni achiillee waan dubbatan waliin dubban. Nusanuyyuu mucattiin duuba murtii kennine malee mucattii bira teennee mucattii bira kennee murtii ittiin kennine kuma 60 kana. Mucattii bira gadi baafnee isa bira kennee. Obboleessoo maarree sana sitti argine nuu warri jaarsaa wanni as kenneefi arraba kee ilaallee arraba mucattii ilaallee dubbii jirtu murtii si kennuufi murtii si kennine tana nurraa fudhadhu. Kuma 60 sitti argine kuma 60 sirra kenne lafa kaa'e. Haqaa haa taatu haqa maleeyyuu haa taatu nu warri jaarsaa haqa irraan beennu. Haqa jirtuun haqa arraba keessanirraa arganneen tana lafa kenne tana tole nuu jedhu tole hin jedhu hin dide. Maarree atta didda latti kumni 60 wanni jedhamu hin jiru nama sadii walii hojjannee jedhe. Gaafa jaarsummaa irra wanni as keessatti illee hubachuu qabdan. Gaafa jaarsummaa kana onlaayina kana gubbaa gadi buufnu nama lamaaf jaarsummaa fuunee dhufne malee nama sadiif jaarsummaa fuunee dhufne. Wal dhibdeen eenyu feennu hin jiddu. Milkii fi hawwii jiddu malee milkii fi haadha manaa jidduu wanni haati manaa milkii nutti himatte hin jiru. Jidduu kana keessatti nama sadiif laalla jaarsummaa jennee gadiin hin buune nama lama qofaaf laalle. Nu akkitti ilaalle haati manaa milkiitii fi milkiin kiisii takka jechatti ilaalle malee haadha manaa milkii adda baafnee jaarsummaa nama sadii fuuneen buune. Nama sadiin illee gargaritti adda qoonna jennee illee akkasitti illee murteeffanne. Kanaaf haadha manaa tan achuma dhiise. Tasii fi isii jidduu jiru murteessaa jirra kuma 60 lafa kaa'e jenne. Kuma 60 lafan kaa'u bakka sadiitti addaannaa qooda sanuyyuu haqa malee nama murteessaa jirtani haqaa miti. Lafa naa kaayaa nama sadiin adda akka qoodamuun hin jedhe. Jennaani latti addaan akka qoodnu argamu. Namni hundinuu gartanii deebi'eetiin wal jala qabee dubbate. Ammaan immoo wanni dubbatamee sila amma gartanii deebi'eetiin jedhe kun uuman hambaa kaleessallee didaan kamii amanaan kamii waan jedhamtuudha. Isii tan ammoo gartanii deebi'eetiin nu kalee gartee deebi'ee didaa kanallee inka kachiifna jenne kakuu kanarra geennee gizee san kakurratti dhaabne. Yoo kakurratti dhaabnee jennu kakuu bakka irraa fuune qabna bakka irraa fuune san ittiin deebi'annaa jennaan gartanii deebi'in. Gartanii amma wayita kana irree kun wal'aadha. Garuu qabrii jaraatii fi nu qabrii teenna fi garuu immoo jarri kun lamaan irreegan beekanii beekta gartee deebi'eetiniin irreega kana nu godhanii nu irreega kana godhaa turre. Kuni qabrii teenna fi gartanii deebi'eetiniin immoo nu hojii keenya godhannee waan san akkasitti tan gaafa sanillee milki. Milki. Yo bara kata komenti sinjara jennee yoo naani naf gartee deebi'eetiniin dubbanne arginee asiin deebi'eetiniin nu biyya tokkollee haa jiraannu malee namni gartanii deebi'eetiniin yookaan yoo magaltee akkanaa kana fa'aa wal argaayyu. Waan san akkasitti gartanii deebi'eetiniin laallee akka laalleetti gartanii deebi'eetiniin immoo nullee akka irraa cabsataatitti illee akka nama biyya tokko wajjin jiruutitti illee akkam nu harkaa baataa fi gartee deebi'eetuun immoo ta gartanii bakka irraa fuunetti yoo deebine laalluuta jennuun gartanii asiin dhufne tuni haftuu kaakiyyaa fi jamaal illee bira jira. Bareeda waan jiru jaarsonni gama lamaaniitiyyuu ibsanii jiranii qajeela waan irra turree waan kana akka gaafa san onlaayinii kanarraa gadi fuunee gadi hin buune obboleessi keenya gaafsaniyyuu ani waan dalagaa kiyyaa guutuu as gubbatti himuu hin danda'u biizinasa kiyya as gubbatti baasuu hin danda'u jedhee jennaan lafarra gadi hin buune jennee abdii hukumeeti abuyyaa yaa'ana fuuneeti waan kana gara lafaa gadi hin buune jechuudha. Haganaan guyyaa qabanneetiin isaanillee maanguddoota fidadhu jenneeni innillee maanguddoota fidatee akkasitti gama lamaa walitti dhufnee waan kana haga wal waqaraa turre namni amma as keessa jiru kun ni beeka.
akkuma reef dubbatame san argitee waan kana yeroo haasoynutti namni wallahi salaata ofii gatee dalagaa gatee hirriba dhabee namoonni gurguddaan wallahi onlaayinii keessa ta'an nu harka muga waan kana irratti wanni waan kana goonee namni marti dalagaa ofiitti dhabeeti yeroo ofiitti dhabee irratti ijoollee tana walitti fayyisuuf ummata kana ijoollee tanii lamaan haqa qabu laalee haqa isaanii galchineef yoo dandeenye walitti fayyifna jennee akkasitti namni marti waan kana irratti dalagaa turre jechuun adda baasnee gaafannee isii gaafannee isa gaafannee akkuma reefu gama maraayyuu dubbatame dubbiin isaanii akkaataan jaarsi yoo waan tokko muru bira jiraatee hin argu jaarsi arraba ati dubbatturra laalee waa mura. Kana arraba isaanii lamaaniitu laalleetiin kaan ol fuunee gaffuunee waan kana jaarsonni walii dubbannee jara gaafannee kophatti baafnee gaafannee coknee gaafannee kaan gabbuusnee kaan ol deebisnee gaafanneetiin waan kana nama jara lamaan irraayyuu dubbii eega xuuxannee qulqulleeffannee jenne gama murtiititti deemnee jechuu jaarsi. Akkuma amma reef dubbatame kana ji'a tokkotti amma dubbiin mucayyoon ji'a tokkotti birrii 38 jette obboleessi mallaqni kun maali jennee gaafanne jarana mallaqni kun mallaqa akkamitti dalagamee mallaqni kun mallaqa lafaa qabdammoo mallaqa yookaan ammoo tiyyuu qilleensa gubbaa jiru moo jedhee jaarsonni itti wal darbanii mallaqni kun guyyaa lama fudhate mallaquma 38 tan adda baafachuudha maali jennaaniin baay'ee nu dhibe bakka mallaqa 38 kanarratti mucayyoon wanni dalagne 38 dalagne gaafa jalqabnu 2600 eegallee jedhan achirraa eegalleetiin birriin ji'a tokkotti 38 dalagame kana jedhan mucayyoon ka jette 30 kan galii agartee profit yookaan bu'aadhaa jette obbo Ifnaan ammootiyyuu 5,000 bu'aadhaa jedhe gaafa jalqaba guyyaa jalqabaa wajji haasoyne jechuudha. Kun ammootiyyuu wacii ta'ee wacii guyyaa irraa waa binnuu jedhe. Bakka kanatti ragaa nuu dhiyeesse jennee itti deebinee gaafanne waan bittaniin kana namni tokko yoo agartee biizinasa dalagatu. Asliin birrii 5,000 yoo fuudhee amma manaa bahe yoo biizinasa suuqa qabaate waan bitu san wayita bitee deemu san guyyaadhaa fi risiita wajjiin barreeffata yookaan nagahee waliin waraqaa irra barreeffatee kaata. As qabaa jennee waan kana ka barreessa waan ittiin bittan kana hin arganne waan kanallee kana irratti ilaalle. Ammallee wanni birii gaafa osoo nuti dubbii kana isinirraan fuudhin osoo nuti dubbii kana isinirraan fuudhin ani keessan jedhu gaafsan abdii hukumee faati gaafa nu dura laaltan maal jedhame risiita fidee isinii dhufaa jedhe gaafa lammatu nu mana keetis seenne asli risiita fidee dhufaa waa jedhe gaafattanii yennaan risiinni gubatee jira jedhe kompiitara keessa ji'a tokko caalaa taa'uu hin danda'u ni gubatee jedhe hayyee jedhame gaafa lammataallee risiita qabadhee dhufaa jedhe. Jaarsota keessa jechuun risiita qabadhee jaarsota illee. Kan hiiqaa alaa biteenii jedhu inni dubbataa ture. Okay, risiitii hiiqaa kana ittiin bittan hoo qabdanii gaafa jennuun risiitii kana kukkunnee gannee jedhanii. Inni biraa immoo waraqaa galma irratti barraa'u gaafa milkiin hiiqaa bitu yookaan hagana bite jedhanii ka barreessan san hoo eessa gootan gaafa jennu waraqaa kanallee keessaa kunnee gannee. Herega ji'a tokko xumurree jirra. Waan xumurreef akka wal nu harkaa hin dhoofne sababa kanaaf kunnee ganne jedhanii nutillee kanuma jechootuma isaanii kana laallee okay kun akkuma jirutti haa ta'uuti birrii 30 kana murteessineetuma itti deemne jechuudha 60 gaafa waan kana murteessinu bakka waan Gosa bara ditiifan. Tigalee waciin kiyya waan jiru waan hin taane narra murteessaa jirtanii murtee kana nama lamaan hin qoodadhu nama sadii hin qoodadha malee agana dubbate malee kanaan ala arraba biraan garuu hin dhageenyen. Akkan. Ati hin dhageenye jedhi malee akkas hin jenne ettee ragineef baaba. Abu Yahya mee Nama 15.
Tak. Lammata. Yoo kan hin amanin taate lakki waan fiddan fida yoo fedhe warri online illee waan fedhe haa fiduu wajjin dalaganne. Birrii 60,000 kana bakka sadiin naa qoodaa jedhe. Lakki birrii 60,000 kana micatti amansiifta. Bakka sadii qoonnaaf illee yoo jettani battala isinii deefnee jirra dubbii ila argitanii maaliif? ila wannini takkatti achirra dabalu asli 60,000 kana ay jenneen 60,000 lafa keettan tana ta 60,000 lafa keettan tana bakka sadii addaan naa qoodaa lamaaniin isiyyuu fudhe isiyyuu akka itti fudhaa jiruun qabaa jedhe isiyyuu haqa jedheen fudhanne beekina isiyyuu haqa jedheen fudhanne isiyyuu eeganan murtani an fudhe bakka sadii addaan naa qoodaa jedhe bakka sadii attamitti addaan sii qoodne jennaani dalagaa kana nama sadii eegalle nama sadii adda hiraa jedhe maarrenullee wanni tun garaanu nyaatti amma akkanumatti hin irra jenneellee fudhachuullee nutti ulfaata mee damee achaantu fudhannee gaafannaa jenneeti mucatti ol waaman mucatti waamnee mucatti gaafanne kunoo mucatti maarree akkana jedhe 60,000 akka goontaane akka taanu taane akka cinqamne argite tana fuune isii tana fuune tanaayyuu bakka sadii addaan isinii hiraa jirra akkam jetta jennaan hin barbaaduu osoo 60,000 sanuyyuu kophannaa argitani hin fudhuu jette haqatiyyaa miti hayxitiyyaa ammootu achii ol na jirti malee achii gadi nan jirtuu jette maarree nu maarree bakka sadii tana qoonnee fuunee mucattii kennuufuyyuu mucattii yoo amantee nurraa fudhatte tola jennee as kenni guyyaa kam kennitaanii jennee mucaa kanarraa fuudhuu dandeenya argitee osoo 60,000 sani hoodhaa maarree kun nu haqasiiti jedhee nu kenne irraa fudhannee mucattii kadhannee guyyaa kanaas yaa kennu jennee mucattiitti murtii kennannee silaa fuunee isinitti hin deebina bakka mucattii nu diddatti bakka mucaan 60,000 didatti nu maal barbaannaree jennaani waan kana fuunee kallattimaan asit deebisu jechuu tabiraa ammootu ati gaafadde waan social media jette waan social media gubbatti waan barbaade haa ta'u maal haa ta'u jettee miti ta social media waan isin nutti argitanii tana fuunee dubbannee feetan kakachiiftanii feetan gaggombistanii ummanni waan jedhuun jedhee kallattiin warri Dubaay keessa jiru qaamaan itti dhaqe waan biraa jedheeni haqa tana lakki akkanaa miti akka biraatti jijjiiree sirreeffadhas yoo jedhe lakki hin kennisiisas yoo jedhe dubbiin bakki jirtu as bira jennee fuunee mana kan keetitti hin deebine kabajaan mana keetii fuunee kabajaan mana keetitti deebisne waan aganaati. Isranya aragachuutti koyinee beeksawoch ummanni fayyaan qabu galatooma deebisu yakkama yoo walii galuu baatanii rakkoon qabu Dr. Abduu Saleen as jala jira nama akka Oromootitti yakkee amma yoo dhumarra geenne anaaf Dr. Abduu Saleen kakachiifna no problem waggaa 27 saba kanaaf baranne Abduu Saleen welcome kakachiifna jechuun si galee